duraan dursee hundi keessan jaallan bakka kanatti argamtanii baga guyyaa har'aatii waliin ga'ee jedha. Maalii fi guyyaa har'aa ga'uu keenyaa fi wareegama jaallan qaqqaaliin baroota 47 dura kennan duwwaatu hin taane nutis immoo wal qabannee bakka jirrutti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamu bu'aa bahii waggoota dheeraa keessumaa waggoota 35 darban kana namuu nuffee irraa harca'ee warri itti cichee hafee bakka har'a qabsoo kun ga'eef kontribuushinii kan qabdan isinidha. Kanaaf galata guddaa qabdu jedha. Kaan guyyaa kana maaliif akka kabajnu waggaa waggaan yaadataa kabajaa as geenye bara kana immoo akka addaatti ilaalanii bara addaati. Billi 15 bara 2026 kun akkaataatti guyyaan gootota Oromootti yaadatamee kabajamee oolee fi haalli inni keessatti kabajamaa jirus addunyaa maratti iyyuu taanaan bifa addaadha qaba bara kanaa jechuudha. Argitaniittu adda bilisummaa Oromoo waajjira isaa muummee Gullalleetti guyyaa dheengaddaa akka inni itti kabajee oolee waan hundumaa waan hunda keenya represent godhu waan caasaan deeggarsi miseensi adda bilisummaa Oromoo biyya hundumaa biyya lafaarra jiru represent kan godhu bifa sanaan dhaamsa dabarfatanii waan hedduu dhageenye jaallan wareegaman kanas namoota qaamaan beekantu ka'ee dubbatee isaantu dhugaa ba'ee addi bilisummaa Oromoo akka salphaatti bakka kana hin geenye. Kanaaf nuti warra carraa qabeeyyiidha ina wayii. Fayyadureen illee jedhee daddaaqama baroota kana hundumaa keessaa wareegama kaffalame kana hundumaa dandamattanii warri utuu karaa kanarraa maqiin iddoo kana keessan carroomoodhaa jedhe hundi keenya carroomoodha warri bakka kana geenye warri bakka kana jiru jechuudha. Utuu karaa sanarraa maqiin iddoo kana geenye iddoo injifannoo geenyeerra jennee amanna bara kana keessa. Rakkina meeqa keessa jiraatullee dhaabni kun bakka inni har'a ga'ee jiru bakka dinqisiisaadha jennee fudhannaa. Kanaafidha waan bara kanaa addadha jenna. Ani waan haala amma jiru kana haalli amma deemaa jiru biyya keenya keessatti addunyaa irrattis guyyaa guyyaan daqiiqaadhaan jijjiiramaa deemaa. Waan baay'ee hamaa ta'etu deemaa oolaa biyya keenya keessattis addunyaa irrattis. Haa ta'u garuu waan tokko duwwaa irrattanii gabaabsee kaapitaalaayiz godhee isa kaan miidiyaadhaan gara fuulduraatti walitti deemna sochii biyya keenya keessa jiru. Sochii qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamu waan ala kanatti godhuudhaan malluu fi waan boonnu eeggatuu fi hundi keenya bakka jirrutti kanaa walitti deebinee reflect yeroo itti goonu ni dhufa. Har'a garuu waan elekshinii bara 2026 kana biyya keessatti addi bilisummaa Oromoo keessatti hirmaachuudhaaf murteeffatee sochii dhaabni kun gochaa jiru sarraan xinnawaa jechuu barbaada. Kaduraa addi bilisummaa Oromoo qajeelchee beekaa itti ba'iinsi filannoo biyya Itoophiyaa keessaa baranaa itti ba'iinsisaa waan fedhe yoo ta'e qabsoo bilisummaa Oromoo irratti impaaktii inni qabu hin jiru. Inumayyuu caalaatti itti fufinsa qabsoo keenyaatiif steeppii tokko kan immoo boqonnaa haaraa yeroo itti jalqabnudha jedhee amanaa. Sababiin isaa filannoo kanaanis dhibbatti mo'atee qabsoon Oromoo sanarratti dhaabbata jedhee hin amanu adda bilisummaa Oromoo. Filannoon kunis immoo akkuma amala isaa mootummichi sagalee hatee hunduma isaa ofii fudhatee paarlaamaa isaa yoo uummates kun qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n hoogganamu tasa yakka hin dhaabne ni beeka dhaabni kuni. Haa ta'uutii garuu qabsoo kana keessatti filannoo keessatti hirmaachuun haalli mijate amma isaaf danda'ametti qabsoo keessatti filannoo keessatti hirmaachuun Istiraatejii qabsooti jedhee fudhata dhaabichi isa kana ifatti ba'anii dubbatanii dheengadda Finfinneettis. Filannoo keessatti hirmaachuun it's part of the strategy of the struggle. Utuu guyyaa filannoo iyyuu gahin, utuu guyyaa sagalee kennuu hin gahin addi bilisummaa Oromoo baroota dheeraadhaa booda keessumaa bara 1992 booda dhaabni kun ari'atamaa ture beektuu hoogganni isaa biyyaa ba'ee waraanni isaa faca'ee
deebi'ee of gurmeessee immoo mootummaa EPRDF jiru waggaa 27 wal lolee ergasii immoo deebi'ellee waraanichi ammayyuu mootummaa PP wajjin haftee EPRDF durii kan OPDO amma PP godhe waliinillee waraanatti jira. Haala akkasii keessatti jaarmiyaan kun addi bilisummaa Oromoo waggaa 34 booda waltajjii argatee saba Oromoo fi saba Itoophiyaatti naashinaal televezyiinii irratti dubbachuudhaaf carraa argate. Carraa argame kana keessatti qondaalota adda bilisummaa Oromoo dargaggooti waan dinqii nutti argisiisan. Firattis halagaattis waan dinqii argisiisan. Waan dinqii isaan argisiisan sun waltajjii argatanitti gabbaanii deebi'anii addi bilisummaa Oromoo du'uus hin danda'u hin du'usi. Addi bilisummaa Oromoo amma Oromoon jirutti ni jiraata. Amma gaaffiin Oromoo jirutti jaarmiyaa ta'ee itti fufa. Sana booda ispiriitii Oromoota addi bilisummaa Oromoo isa jedhu sanadha addunyaatti himan tokko sana. Inni lammaffaa jaarmolii Itoophiyaa keessatti uumaman keessatti indurensii dhaloota sadiitti kan darbe adda bilisummaa Oromoo duwwaadha. Hameen, ololli, lolli, laalagaa duwwaadhaa tun ta'in fira keessaallee dhaaba kanarratti ka'aa ture. Dhaabni kun kan gartuu tokkooti. Dhaabni kun kan maanguddootaati. Dhaabni kun dargaggeessan guddisu ni jedhu sun naareetiitiin sun hundumtuu carraa waltajjii argame kanaanii biyyoo nyaatee jechuudha. Dhalooti amma gabbayee ani adda bilisummaa Oromoodha. Abaawoon sagantaan isaa kana haqa Oromoo mirga Oromoo abbaa biyyaa Oromoo mirkaneessuudhaafi kana bakkaan ga'uuf qabsoona jedhanii ijoolleen amma dargaggoota amma waltajjiitti ba'an kuni dhaloota lammaffaa tun dhaloota sadaffaadha. We can say it's third generation. Maalirraa lakkoofnaa warri dhaaba kana uume warri nu arra kabajnu kuni ijoollee kanaaf akaakayyuu warra ta'anidha. Tenacity, stamina fi tenacity adda bilisummaa Oromoo ittiin arginee jechuudha miilan. Sanarra darbee hawwii diinni qabaachaa ture. Dhaabni kun diigameera. Dhaabni kun balufaa booda hin jiraatu jedhee warri keessaa ba'ellee deebi'ee afaan itti qabatee jechuudha. Kanaaf mo'umsa tokko argateera dhaabni kun. Mo'umsa tokko argateera qabsoon kun. Iddoo kanaan immoo kan nu ga'e tenacity adda bilisummaa Oromoo akkaataa itti jaarmiyaan kun itti ijaarame hundeen irratti dhaabbatee fi namoota nuti irra yaadannu kun namoota qaroo namoota beekoo ta'uu isaaniidhaan nutti argisiisaa jechuudha. Bara 1970moota keessaa namni kilaas istiraagiliidhaan wal gurmeessa. Rakkoon hundumtuu inni prescribed ta'u kilaas istiraagil yookaan madabta bilisa jedhan sanaanii waan hundumtuu furama jedhee amana ture addunyaan. Qaroo bara sanaa keessaa dargaggoota bara sanaa keessaa ilmaan Oromoo bara sana adda bilisummaa Oromoo wixinanii dhaabanii lakkii dhimmi keenya dhimma kilaasii duwwaa miti, dhimma gitaa duwwaa miti, dhimmi keenya dhimma sabummaati. Kanaaf furmaati rakkoo Oromoo, furmaati cunqursaa Oromoo naashinaal istiraagilii yookaan immoo qabsoo sabaatii jedhanii addatti baanii adda bilisummaa Oromoo wixinan. Isatu dhaabbatee hafe. Jaarmota bara sana biqilan keessaa warra akka Me'isoon, warra akka Yaappa jaboo turan yeroo isaaniitti. Vibrant turan yeroo dheeraan jiraanne. Dargiin dhufe waggaa 17 mootummaa ta'ee maayitii armiiyyuu uume Afrikaa keessatti at one point inni illee jiraachuu hin dandeenye. Dhaabni kun kan inni jiraatee fi staaminaan isaa, tenaasitiin isaa gaafa uumamu dhugaa inni irratti hundaa'etu har'a dhaloota sadaffaa agarre waltajjii irratti jechuudha. Kanaaf ani waa'ee filannoo dhimma itti ba'iinsa filannoo kanaa miti isa sana irraanfadhaa. Isa kana jarri simataa jiru abaawoon maaliif filannootti seenee abaawoon PP dhumaa fi waa'ila ta'uutti seenee isa sana irraanfadhaa. Abaawoon fulishii miti. Abaawoon waan barbaadu qabaa waan achiif gooneef koo qabda. Ergan kana jedhee booda haalli amma jiru akkuma addi bilisummaa Oromoo gabba'ee waan hawwiin saba Oromootiif biyya sana guutummaatiif qabu akkuma inni himate immoo warri immoo carraa filannoo kanaatiin Oromiyaa balleessina yoo filamne afaan Oromoo afaan Amaaraa ብሔራዊ ቋንቋ ጎና ብሔራዊ ቋንቋ fi የስራ ቋንቋን አዳደ ቤካ የሮ ደርግሌ አማርኛን የስራ ቋንቋ አዳበለ ብሔራዊ ቋንቋ ሲርና ንጉሳ ዴቢስና ወሪ ጀለኒስ ዳለተኒ
Oromoos ta'anii Finfinneen kan hundumaati, Oromiyaan kan hundumaati. Abbaan barbaade dhufee keessa jiraachuu danda'a. Abbaan barbaade abbummaa kileem gochuu danda'a. Kanaaf Oromiyaanis Finfinneenis kan Oromoo duwwaa miti warri jedhanis immoo Oromoo keessaa dhalatanii kanas argineeru. Maaliifan kana kaasa? Amma boqonnaan itti aanu qabsoo Oromoo eeggatu. Dabalisummaa Oromoo duwwaatu ta'e Oromoo akka waliigalaatti qabsoon eeggatu qabsoo hamaadha. Qabsoo hamaa kana keessatti Oromoon gam tokkotti yoo luuccee malee mo'uudhaaf hin deemu. Warri Oromoon Oromiyaas ni balleessinaa afaan Oromoo akkuma durii baadiyyaatti deebi'a magaalaa keessatti dubbatu moorri jedhe akkasitti daffaree dubbatu kuni yoo humna godhate adda bilisummaa Oromoo duwwaan kan inni balleessu Oromoodha balleessa. Warri OPDO immoo amma Finfinneen kan Oromiyaati, Finfinneen kan Oromooti jechuun warri saalfatanii deemanii mootummaa yoo ta'an isaallee chaalenjii isaan Oromoo irratti uumuudhaaf deeman ifaa ifatti ni beekna. Jarri OPDO kun beektu waan saalfatanii amma dhiyeenya kana taa'eetan waa ilaalaa ture, waan obzarvii godha ture, waan inni har'a guyyaa goototaa kabajna. Isaanis daddabittitti Tigreen uumtee fiddee biyya keenyatti waggaa 27 carraa argatanii amma immoo maqaa jijjiirratanii gara waggaa 35ffaa warri bitaa jiran kuni akka qabsaa'otaatti of ilaalaniitu kitaaba barreessuutti ka'ani. Kitaaba kana afaan Amaarinyaan barreessu qabsaa'ota of godhuu maali maraaraati hundi isaanii toopikiin kitaaba isaanii isinii gala eenyuufaa akka ta'ani warra akka Baacaa Dabaleefaa warra akka Abbaa Duulaa Gammadaa fudhattani Abbabee Garasuu fudhattani Deengadda immoo Yoonaataan Dhibbisaa namni jedhamu jarri kun kitaaba barreessanii hundi isaanii maraaraa tigil guzoodha wanni toopikiin hundi isaanii. Isaan kanatu goota of gochaa jira. Goota of gochuurra darbaniitu kitaaba qabsiisanii barreeffamaan lafa kaa'aa jiru jarri kun. Yoo kanarratti hin hojjenne dhalooti dhufu isaan kan akka gootaatti fudhachuudhaaf deema. Gootota nuti irra kabajnu kun inni irraanfatamaa deemu jechuudha. Haala akkasiitu dhalatee jira biyya keenya keessatti. Kanaaf itti ba'iinsi filannoo kanaa waan hedduu waan inni jijjiiru hin jiru. Waan hedduu kan jijjiiru hojii qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo gara fuulduraatti hojjechuudhaaf deemu. Akkaataa itti sabni Oromoo eliitiin Oromoo gam tokkotti luucca'ee bineensa kaabarraa nutti dhufaa jiru kana akkaataa itti dura dhaabbatamu ammarraa qabnee yeroo itti yaadnee gurmuufin irraa kan hafee chaalenjii haaraa turuu qabata. Dibeetii irra darbanii makaleessa gurbaan Azmaarii tokko sirba baasee moggaatti nu dhiibdanii nuuni waamee Finfinnee moggaatti nu dhiibdaniidha. Naareetiivii Oromoon inveedariidha. Biyyi kun biyya Oromoo miti. Oromoon Maadagaskaarii dhufisa jedhu sana naareetiivii sana sirbaan baasaniituma guyyaa lamaan kana miliyoonaan sirbaa jiru. Inni kun chaalenjii boor qabsoo kanaa fi saba Oromoo eeggatuuf deemu isa sana mul'isaa jechuudha. Haa ta'uuti akka Oromootti akka qabsaa'otaatti yoo waan kana hubanne wanti xiqqaan nu gidduu jiru lafa kaayyannee sabni Oromoo waan kana argatuuf deemu miti. Yoo inni kun itti fufe yoo jarri kun waan kana dhugoonfatanii waan amma ammaatti arganne illee rivarsi gochuudhaaf kan isaan dhaadatan. Oromiyaa daangaatti goonee biyya goone irraa aangootti hin qabaatiin malee Oromoon afaan Oromoo afaan bulchiinsaa afaan barnootaa afaan barreeffamaa ta'eera. Isa kana rivarsi godhu nuti ganaa abbaa biyyaatti taana Oromiyaa irratti jenna. Isaan immoo waan nuti arganne sana rivarsi gochuudhaaf kan irratti isaan irratti qophaa'aa jiran. Isa kana kan isaan godhanii jechuudha. Isa kana eeggachuu dadhabnee jennaan akkuma carraa qabnu balaas nutti ni fidaa ka jedhuun qabaa. Kaan waan amma siniin jedhee amma biyya keessatti wanti ta'aa jiru waan seera dhablummaan mootummaan kun yookaan mootummaa ta'ee yookaan dikteetarii illee ta'ee seera eegsisee at least namni ba'ee akka inni nagaan ba'ee galu gochuu illee hin dandeenye. Beektu tiyoorii isteetii keessatti itti gaafatamni mootummaa isteetiin itti gaafatamni isaanii jalqabaa diktaatarii illee ta'e mirga illee osoo hin dhowwate akka lammii biyya tokkotti nagaan baatanii galuu danda'uudha qabu. Kun dirqama mootummaati.
both theoretical and practical mootummaa kanaaf barbaada namni. Theory social contract akkas jedha. Warri jalqaba mootummaa uummatanii dimookiraasii miti kan isaan gaafatanii. Annaan sodaadha naannoo koo. Kanaaf humni protectii na godhu tokko jiraachuu qaba. Humni protectii na godhu sun mootummaa state sa'idu sana mootummaan akkasitti uumame dhala namaa keessatti. Kanaaf mootummaan keessattuu dirqama nagaa uummataa eeguu qaba. Mirga dimookiraasii dhoowwachuu illee danda'a at one point. Inni qabsoo biraati. Amma biyya keenya keessatti kataa jiru seera dhabdummaanii waggoota 8 darban inni farii irra ture inni daangaa irra ture suni amma gara biyya walakkeessaatti dhufeera. Iddoo kana waan argaa jiru hundi keenya kana bira deebi'ee sinitti waan inni hin qabu. Waan mootummaa keessatti mootummaan uumame fakkaata. Magaalaa Ambootti naannoo sanatti Finfinneetti waan ta'aa jiru. Waan dhalli hiyyeessaa ta'aa jiru. Waan ilmi Oromoo ta'aa jiru. Oromootaan godhama namoota untouchable ta'anii godhamaa jiru. Inni kun maal argisiisa? Kiraayisisii wayii jiraachuu argisiisa. Mootummaa isaa irratti biyya sanatti control dhabaa jiraachuu isaa argisiisa. Mootummaa keessatti mootummaan ijaaramaa jiraachuu isaa argisiisa. Humnoota hedduutu iddoo adda addaa jira jechuudha. Kun balaa guddaadha. Kun hunda keenya politikaal alatti iyyuu maatii hunda keenyaatu maatii keenya nagaan galee bahu taanaan wanti hundumtuu dhaabbataa jechuudha. So kiraayisisii mootummaan kun itti jirullee baay'ee nama yaaddessa bifa adda addaatiin jechuudha. So waan dhufuuf of qopheessuudhaa fi Oromoon akka kanaatti wal hubachuu danda'uudha qaba. Amma carraan har'a nuti itti as gadi baane gootota keenya, jagnoota keenya ittiin yaadachuuf, ittiin isaan kabajuuf. Nutis immoo yeroo jara kana kabajnu, yeroo hangafoota keenya kabajnu, nuufillee kabajaan ni mala. Sosaayitiin sabni goota isaa guddaa isaa kabaju ofiisallee kabajamaadha. Nullee kabajamoodha, isinillee kabajamoodha. Goota keessan, hayyoota keessan, hangafoota keessa warri kabajan kabajamoodha jechuudha. Kanaaf walitti dhufneerra. Dhimmoota nama jedhe kana akkuma jedhe reflekshinii keenya ala teenyee isa ilaallu. Information biyya keessaatii argannu gara fuulduraatti qindoofnee qindeeffannee miidiyoota kanaan itti deebinaa keessumaa ODM fi OMN hedduu galatoomaa nu biraa haftanii beektanii. Kanaaf gara fuulduraattis carraa kana nuuf kennuti jennee amannaa har'a bakka kana geenyee jirra. Amma fedhe haara akka nuyyuu malee addi bilisummaa Oromoo rakkoo beeka keessa bahee hoogganooti keenya hidhamanii namooti akka jaalbattee ajjeefamanii qaroo keerra nurraa ajjeesanii haala rakkisaa ture keessatti hidhaadhaa erga ba'anii booda kampeenii kana fakkaatu gurmeessuu qopheessuu danda'u isaanii waan nutti mul'isudha qaba. Poteenshaalii dhaabni kun qabu. Poteenshaalii qabsoon Oromoo gara fuulduraatti qabu. Poteenshaalii adda bilisummaa Oromoo qabuu fi itti fufiinsi qabsoo kanaa maal akka inni fakkaachuudhaaf deemu isa nutti argisiisaa jechuudha. Isa kanarratti abdii qabna. Nutis immoo waan bara baay'eetti dadhabnee hamma dhumaatti waan kana biraan ni deeggarra. Dhaaba keenya, qabsaa'ota keenya, hayyoota keenya ni deeggarra. Isa kanarratti Oromoon silaatuu gam tokkotti luucca'ee karaan biraan jiru adda bilisummaa Oromoon alatti adda bilisummaa Oromoo yaadadha jenna yeroo hundumaa jaarmiyaa duwwaa miti. Politikaan Oromoo OLF ala hin jiru. Isa kana ani afaan guuteen dubbadhaa yoo badiillee qabaate badii isaanaan fudhadha. I can explain myself and I can explain it. Kanaafan jedha. Adda bilisummaa Oromoo alatti siyaasaan Oromoo hin jiru. Sana jechuun koo Oromoon akka biraatti of gurmeessuu hin qabu jechuu koomti. Mirgadha. Mirgadha. Of gurmeessuun, jaarmiyaa ijaaruun, bifa barbaadeen qabsaa'uun mirgadha. Haa ta'uutii garuu adda bilisummaa Oromoo alatti, OLF alatti politikaan Oromoo hin jiru. It is the alpha omega of the Oromo politics. Hanga arra beeknutti yaada sababii ta'eef, grand idea sababii ta'eef. Isa kanatti immoo dhalooti sadaffaan overtaking godheeran san sila siniin jedhe. Kanatu egereen qabsoo kanaa challenge inni qabaachuudhaaf deemus abdii inni qabus adda bilisummaa Oromoo keessa jira. Hundi keenya abdii ni qabna. Abdii kana immoo akkuma itti murannee iddoo kanaan geenye
hanga dhumaatti biraan hafnu. Kanaaf warra irra dhuftan hedduu ulfaadhaa. Isintu bakka kanaan ga'e jaarmiyaa kana qabsoo kana isintu gargaaree firii isaa immoo argitaniittu kana caalaa immoo waliin arguudhaaf ittiin nu haa ga'uun jedhaa. Fayyaa ta'a. Nu ibseera haala keessa jirru addatti immoo adda bilisummaa Oromoo filmaataan jiraachuusaa filmaata kana immoo bu'aa ta'uusaa sagalee sagantaa adda bilisummaa Oromoo firis alagaanis sababa kanaan dhagaa jiraachuusaa ijoollee xixiqqaatti darbuun qabsoon kun dhufee isaan immoo sagalee ta'anii qabsoon adda bilisummaa Oromoo waggaa 47 dura wareegamtoota sana yaadannu arra ijoollee qeerroo harka galee qeerroon hoogganaa akka jiran bal'inaan ibsee amma sagantaa adda bilisummaa Oromoo dargaggoota Oromoo irraa firis halagaanis dhagayeera. Akka gaariitti warra isaaniin dorgomanii qolee gad cabsanii ol jedhanii afaan guutuun dhugaa Oromoo jirtu dubbataa jiru. Sana kan barbaadamu qabsoo karaa nagaa jechuun filmaatatti hirmaachuu nama ofii ijaarrachuu jechuudha. Kanatti jirama malee arruma piraayim ministeerii ta'uuf miti. Paarlaamaa keessa hooganames immoo sagaleen Oromoo yoo dhaga'ame isa isaan nu ajjeesanii ofii isaanii paarlaamaa keessa bu'aa turan sana lakkiisin tajjeese jedhee hima ilma Oromoo tochi jiraate intalli Oromoo tochi jiraate sunis bu'aadha jechuudha.